Numaan tiksee malee kuulatoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee malee yaa halammii tokkummaa dhabuun nama raffisu. Warri sirna darbeef dibbeedhaan iyyuu kana biyya keessa jiraatu isaanuu ammas dibbeedhaa jiru of immigireeshinii keessa baatee deebitanaan jennaan silaa laftoo fagoodha fardaanan dhufaariin jedheen quuqama garaa kiyyaa kanan itti ba'u muuziqaan waan hunduma kiyyaanaaf sadumaa dhugaa haasa'uudhaaf immoo eenyuun waddeessaa eenyuun jaldeessaa jedhe ijoollee waddeessaa haadha kootiin ilmi kee reefu sirbitee jedheen angaruu biyya abbaa kottan deebi'e nama jeesis biyyaan baane dhiisee haa sirbuu jennaan. Sirbituu manan godhattu jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraatiin an jedha hundeessaan dhugaa isaati garuu sirbii asaayilamii gaafachuuf miti kanan sirbiyaan haati warraan koo nama gaariidha ayyaana isheetiin naa milkaa waan hundumtuu jechuu nan danda'a waan hundumtuu maaltu walagaadhaan fira jedhe kobbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo diinarraa dhufte. Roorroo ormarraa dhuftee maaltu namaa dhoowwa abbaa dhoowwata malee. Duraan dursa guddaa filatamii weellisaa Haacaaluu Hundeessaan baga nagaan dhufte. Galatoomaa isinis waan kabajanii naaf feertaniif baga nagaan na eegdan. Dhimmaawwan hedduu irratti kan gaaffii fi deebii taasisnu irraa egaa intarviiyuu kana dura waa'ee kee namoota garaa garaa irraas odeeffadheera. Tarii odeeffannoon namni garaa garaa naa kennuus wal darbus yookiin wal dha'us mala. Wanni dhugaa ammas bira waan jiruudhaa fi wannan si gaafadhee na deebisaa waliin dura. Muuziqaan siif maali? Muuziqaan anaa fi jireenya kootis firan itti horadhees diinan itti horadhees walumaa galatti muuziqaan ana keessa kooti. Akkaataa jiruuf jireenya hawaasa kiyyaa kanan itti ibsu quuqama garaa kiyyaa kanan itti ba'u muuziqaan waan hunduma kiyyaa anaaf akkas. Muuziqaadhaanis immoo yeroo gabaabaatti beekamtummaa argatteetta. Weellistoonni kan hedduun sirba hedduu baasanii booda kan isaan beekamanii kan kee garuu takkaatti uummata biratti kan fudhatama argatte. Akka fakkeenyaatti mee sirba maalan jira akkaataatti yaaddee hojjettee fi akkaataa uummanni itti fudhate kamiin ilaalte? Maalan jira yeroo tokko tokko waan ajaa'ibaatti beektaani amma kana uummanni akkas ta'a jedhee si yaanne garuu maalan jira waanuma keessa kiyyaan barreessan yaadatta taanaani yeroo sana waa'ee maaster pilaanii kanatu haasa'ama ture akka Oromoo tokkotti namoota wanti sun yaachise keessaa anasa tokko ture jechuudha walaloo sana keessatti gaa waa'ee hedduu tuttuquu yaale maaster pilaanii isaa madheen gadda osoo hin ta'in isa waggaa 130 dura gullalleen kan tufaa gaara abbichuu ture galaan finfinnee marsee walaloo kana keessatti jechi ture jettu suni qofti ergaa mataa ishee qabdi gaaffiin ittaanee ka'u ammoo kan jedhudha gaarri sun naannoo qabbannaa beekta taanaani gaara jedhama. Gullalleen kan tufaa gaara abbichuu ture galaan finfinnee marsee sila akka jaalalaa walirraan fagaannu jaran nu fageesse waggaa 130 dura gullalleetti yaayyaa gullallee ture gaara sanatti abbichuu kanat ture yakkaa fa'at ture galaantu ture amma yoo jette jarreen kana yoo barbaadde gariin meettaa keessa jiru gariin baalee farsii keessa jiru haalli ammarra jiru kun yoo akkaataa kanaan itti fufe carraan Oromoo naannoo Finfinnee jiran hundi carraa yaayyaa gullallee fi yaayyaa abbichuu fi galaanii fi yakkaa ta'aa jechuudha sirbisuuf kan jedhu achi keessatti yaaddoo of keessaa qaba jechuudha yaadda'u kana uummanni battalatti galeeraa fi kan hin galleefis gaafatee galeeraaf jechuudha maalan jiraanii
kana yaada koo sirriitti achi keessatti yookaan yaaddoo koo sirriitti achi keessatti ibsuu yaale uummannis yaaddoo koo kana galee fi innis yaada isaa yaaddoo koo sheeritti godheedha jechuudha. Baay'ee isa eegdee caalaa jaallatummaa fi beekamtummaa isaa guddateera jechuudha. Baay'ee. Maaliif hawaasnis yeroo sanatti yaaddoodhuma akkasii qaba ture. Sirbi immoo agartee sirba tokko yoo akkam dheerate daqiiqaa 7 yookaan 8 sirbi kun 5 walakkaa natti fakkaata maal hin jiraan. Sana keessatti yaada yookaan miira uummata miiliyoonaan lakkaa'amu cuunfite kaa'uun keessee immoo namni yookaan odeessiin kee gaafa understand si godhu kana caala gammachuun hin jiru beektaa. Kanaaf amma ta'e nama kaayreedha. Sirba sana keessatti yaaddootu jira, gaabbiitu jira. Diiganii gaara sana gaara diigamuu mallee gaarri hin diigamu miti. Nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu mallee ifa kun gaarri hin diigamu. Oromoon gaara. Gaarri sun silaa diigamuu hin malu ture garuu diigame. Nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu mallee. Biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti sirni cunqursaa darbees haa ta'u kan ammas yaadda'aa jirus haa ta'u qaamni Oromoo fuulleetti lolee moo'ee hin jiru. Hambara Mililik keessan dhalanne Haayile Sillaasee keessan dhalanne garuu Oromoo moo'uudhaaf Oromoo divaayidid gochuun dirqama qooduun jechuudha. Walumaa galatti nu qoodani silaa nuti qoodamuu hin qabnu ture jechuudha sirbi sun. Erga hiikinaan jette kun immoo galeeraaf hawaasa keenya cubbuu miti. Achi keessatti gaa harki caala innaan dhaga'u hiikaa walaloo sanaa gaafa hawaasni haasa'u gaan dhaga'u harki 95 galeeraaf. Amma kana abstiraaktis miti. Sooretti naadha sooree irbaan irra buusa qabaa. Seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baasan jaraa. Sobii jaji dhaqee aduudha. Ormi gaafa si qoqqooduu barbaadu. Namoonni tokko tokko Hacaaluun sirba siyaasa sirbuun beekamaa jiru. Keessumaa kan afaan Oromoo hin dhageenye illee sirba weellisaa siyaasa sirbu sana jedhu. Akkas ta'uufii yaaddaatti. An nama siyaasaa miti. Artistii Oromooti. Walleen yookaan artiin immoo qoodni isaa inni guddaan yookaan qoodni ishee inni guddaan jiruuf jireenya hawaasa tokkoo xiinxaluudha. Siyaasa ta'uu danda'a, ikonomii ta'uu danda'a, diina jiruuf jireenya aadaa seenaa uummata kiyyaa wallee kootiin xiinxaluuni nama siyaasaa naman taasisu yoo jedhanis immoo hin jibbuun waan dhugaa ta'edha kan artiidhaan kan dabarsuu dandeessu waan soba ta'e artiinuu hin jaallattu keessa dabarsuu hin dandeessu tarii dhugaa keetti anaanuu kallattiidhumaanuu naan jedhu dhufanii yaada akkasii qabdaati maaliif yaada akkasii qabaattee deemtati bara kana keessatti jedhee namni afaan Oromoon dhageenye kallattiidhaan namni qaamni na gaafate jira. Tarii gaahii kaniif ta'uu danda'a yookaan ilaalcha kiyya wallee koo keessatti beekee ta'uu danda'a. Namni kamuu ilaalcha malee namni jiraatu hin jiru. Namni kamuu ilaalcha qaba. Anis immoo wallee koo keessatti hawaasan keessaa ba'e profeshinii kootiin abukaatoo ta'uun dirqama waan ta'eef wallee koo keessatti ergaan ani dabarsuu qabu waanuma hawaasni koo keessa jiru jiruuf jireenya hawaasni koo keessa jiru malee waan haaraa miti. Inni immoo inni nama siyaasaatii na jechisiisa taanaan ishoo jedheen jalaa qaba akka kan biraa maalan
Ishoo jetta. Baay'ee bareedaadha. Albamii kee lammataa irratti sirba Wasanuu Didoo sirbiteetta Maasaan Gamoo. Yaa. Waa'ee Wasanuu maal beektaa? Wasanuu Didoon hangafoota sirbitoota Oromoo keessaa isa tokko akka ta'ettan beekaa. Baay'een isa kabaja, baay'een isa jaaladha. Lubbuu isaa marataa godhuuf Rabbi. Sirboonni inni bara sana sirbe kun egaa dhaloota ammaafis si galee remix gochuun dirqama waan ta'eef anani sirbe. Bara sanas gaa quuqaan jirti mitiire. Ammas sinumaa? Haa. Gaaffii maaltu jira? Ifaa bara. Towaa jiraachuu baate waa jennaare nutis. Garuu namoonni tokko maal kaasu sirboonni afaan Oromoo booda kana sirbamaa jiranii kiriitikaal yookiin immoo wanta ergama qaban miti jaalala qofa irratti xiyyeeffate yookiin immoo kilippii qofa irratti xiyyeeffate kan jedhanii yaada kaasan jiru. Fakkeenyaaf weellistoonni sirba haaraan sirbu tokko qofaa sirbanii immoo achumaan baddu. Qeenxeen kunis baay'achaa jira sirba qeenxee sirbuun. Maal ta'a jabdinneetti? Sirba albama hojjechuu miti qeenxee hojjechuun baay'ee ulfaata. Ispeeshaalii artistoota Oromoodhaaf. Akkuma isin jedhe artistii Oromoo duuba hin jiru. Artistii Oromootti kan quba qabu malee kan quba qabu hin jiru. Kan qubatti qabu malee jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeedhanii amma kanayyuu carraaquun isaanii waan isaan galateeffachiisudha akka kiyyaatti. Maaliif chaalenjiin isaan keessa darban jechuudha. Hojjetanii tachumaan baduunu waa lamatti fudhachuu dandeessa. Tokko waan ittiin hojjetan dhabuudha. Kan lammataa immoo waan hojjetanis dhabuudha. Callisamee miti kan sirbamu. Mata dureen ati irratti sirbitu si barbaachisa. Aayidiyaa seedhan sana. Mata duree sana seeraan waan explain godhu akkaataa hawaasa kee hawwachuu danda'u walaloon hin barbaachisa. Walaloo sana kamalee miira keessa miira hawaasa kee keessa seensisu yadalootu barbaachisa. Ispeeshaalii yadaloo. Arrangementiin jira, miiksiingiin jira. Sana booda viidiyoon jira. Viidiyoo hojjechuuf daayirektarii cimaa si barbaachisa, editara cimaa si barbaachisa. Wantoota baay'eetu walitti qindaa'ee wallee ta'a. Sana gochuuf yeroon hin barbaachisa. Waa'ee mata duree irratti sirbitu yaaduuf yeroon si barbaachisa. Mata duree sana seeraan ibsuuf yeroon si barbaachisa. Yadaloo sana kalaquuf wantoonni kun jiru waan ta'eef yan akka kiyyaatti artistichaaf yeroon hin barbaachisa. Artistoonni keenya mucimoodha kanatti. Rakkina keessa jiran chaalenji godhanii amma humna isaanii hojjetanii hawaasa isaanii dhaangaa jiru hin ga'us. Baay'een falmi artistoota keenyaa. Gaariin hojjette. Gaaffiin koo biraa namoonni baay'ee Haacaaluun biyya jiraa jedhu yookiin immoo Itoophiyaa jiraachuusaatti kan ajaa'ibsifatanis immoo nama jiru. Siqun nama waan akkasii baay'ee. Nama wareeru baay'een argaa. Maaliif akka wareeran bitaa nagalaan. Ittan gammadas immoo. Maaliif ani biyya laman qabu biyya tokkoon qaba mitiire. Dhugaadha. Ameerikaa akkan jiru quba qabaa, Kaanaadaa akkan deemu, biyyoota gugurdatan kana kan deemu quba qaba akkan achi jiru. Biyyoonni akka Ameerikaa kun biyya ibsaan hin banne, biyya bishaan hin banne, biyya jireenya dhala namaaf biyya mijaa'aa ta'anidha. Biyyoota akkasii kana deemuudhaaf namni asii waan qabu gurgurate iyyuu yeroo viizaa bitatee deemu hin beekna. Biyya sana gahanii deebi'uun waan nama ajaa'ibu ta'uu danda'a. Garuu ani waan haaraan goone. Akkuma warri weemalaa nashaaluu weemalaa sirban asii deddeebi'an kanan deddeebi'e mali. Tareen namoonni naana argan kan rifatan hin baramne ta'a. Maaltu barame? Artistiin Oromoo waa'ee quuqama saba isaatii sirbee yookaan waan itti dhaga'ame sirbee yookaan inni dhamaa yookaan inni ajjeefama. Kanaaf biyyaa bahuu qabadha. Kun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qabu.
Jaalatamus jibbamus dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba. Maaliif jennaan artistoonni Oromoo waan itti dhagahame sirbuudhaaf eeyyama eenyumarraayyuu gaafachuu qabu jedhee yaaduun. Jalqaba gaafan sirbu eenyumtu na dirqisiisee miti yookaan mata duree natti kennee miti, waan haqaati. Garuu sirbii asaayilamii gaafachuuf miti kanan sirbiyaan. Innaan ba'us immoo immigireeshinii keessa kuteen bahe. Kanaaf manni murtii wanta diinan goone jechuudha. Manni murtii itoo na barbaadu deebi'ee hin dhufne. Sadumaa dhugaa haasa'uudhaaf immoo eenyu waddeessaa eenyu jaldeessaa jedhe ijoollee waddeessaa gaafa xiiqiin qabu. Maal jechuudha? Eenyu waddeessa ta'ee ari'aa eenyu jaldeessa ta'ee baqata jechuu isaaniiti. Innaa xiiqeeffatan. Warri sirna darbeef dibbeedhaan iyyuu kana biyya keessa jiraatu isaanuu ammas dibbeedhaa jiru garummaa suma jiraatu. Keenya addatti maali? Kana quba qabaachuus qaba uummanni keenya. Darbee moo namni na argu achumaan baqattee inni nu qaaneessita jennee yaannee turres qaamni siin jedhu jira namni. Namoonni akkasii baay'ee natti tolu. Kaan immoo kawaan manni murtii na barbaadee ani magaala keessa deemu maaltu ta'e beektaa? Innaa ji'a lama moo ji'a sadiin dura gara Austraaliyaa kana deemeen ture. Namoota wayiitu dhuguma biyyaa deddeebitaatii naan jedhe. Hin jedheen. Ofii immigireeshinii keessa baatee deebitaa naan jennaan silaa laftoo fagoodha fardaanan dhufaa hin jedheen. Agartee akkamitti si dhiisanii naan jedhe. Jennaan eenyuun jedheen. Warri biyya bulchan akkamitti si dhiisan jennaan akkayya akka raawwadhen beeku ture ati ragaa taataa fi yaadachiisin jedheen qaba. Si galee akkamitti namni keenya sammuunsaa akkasitti akka seetaappi ta'u ani hin beeku. Ta'uu hin qabu. Kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Kanaafuu namoonni akka raajitti lakkaan jiru. An garuu biyya abbaa kottan deebi'e nama ajjeeses biyyaan baane akka artistii tokkotti nan sirbee waan natti dhaga'ameen sirbee gara fuulduraattis nan sirbaa. Sirbuu keetiin itti gaafatamta qaamni jedhu yoo jiraate takkaa dhokadhee deemeen beekuun qaamni itti gaafatamuu qabda naan jedhee har'as borus iftaanis bakkan gaafatamuu qabutti na gaafachuu danda'a. Garuu hawaasni kiyya xiinsammuunsaa akkaataa kanaan seetaappi ta'uu hin qabu. Artistoonni keenyas akka wareeranii bahanii biyya ormaa jiraatan jajjabeessuu hin qabu. Biyyoonni namni jaalatee biyya isaa gadhiiseen ba'uu garuu dhugaa haasa'uudhaaf biyyoota gurguddaa keessa jiraachuun eenyumtuu nama hawwuudha, eenyumtuu hin hawwan. Garuu immoo akkaataa biraatiin nama doorsisuun Ameerikaatti duutis dullumnis jira. Dhugaa sitti muudhaaf otoo duutiif dullumni hin jiru ta'in deebi'u maa waliin soonu. Otoon immoo achitti hafe gaazexeessaan biraa maal jedhee na gaafata beektaa? Acaalu namaa gamtus hin dheensanii wareegamu malee hin jenne akkamitti asitti hafte jedhee na gaafachuun isaan oolu. Isa jalaa ba'uunis dirqama. Walleen kiyyas na dirqisiisa akkam biyyatti deebi'us hin jechuuf ani biyya ofii maaltu gadhiisa jedheeni. Booddee immoo gaaffii deebii hin qabne ni deebisuu hin dandeenyetti gaafatamuu jalaas ba'uudhaaf deebi'uudhuma wayyaa walumaa galatti isin jechuu barbaade ta'a. Waa'ee haadha warraa kanatti dandeessaa? Haati warraan koo nama gaariidha. Faantuu Damissoo Diroo Beenyaa Turaa Baacaa jedhamti. Erga waliin jiraachuu jalqabne turre almost edda bultiidhaan walitti dhufne waggaa 7. Erga jaalalaan walitti dhufne garuu gara waggaa 15, 16,
17 ta'a almost. Fagoodha jechuudha. Daa'ima ta'een jalqabe jaalladha. Sirbatti aansitee yaadallee eegaltee jedhu. Baay'ee nama gaariidha. Ayyaana isheetiin naa milkaa waan hundumtuu jechuu nan danda'a waan hundumtuu. Baay'een ishee jaalladha ammoo ilmoo bareedduu tokko naa kenniteetti. Wabii Haacaaluu jedhamti. Amma reefu waggaa 2 guuttiin burraaqxe gaa. Duratti dhiira dhashuu fedhan qabdu? Isa rabbitu namaa kenna namni dubartiin dhalchaa dhiiran dhalchaa jedhee miti kan. Garuu ilmoo gaa rabbi sii kenna isa nuu kenne gaa jaalatanii dhuma fudhachuudha. Hojiin ishee maali? Narsii dhaga'ee dhugaadha? Narsiidha. Garuu amma hojjechaa jirtu. Daa'ima kun guddiseette amma ishiin jabaattutti hin hojjedhu naan jettee anis mirga ishiin eegee. Cidha godhattaniittu garuu? Hin godhanne cidha. Godhuun keenyan oolu gasin waama gaafsan. Gaafasi maal dhufna? Waanuma rabbi jedhetta nuun gunne ture garuu qubeellaa kaawwanne. Too daa'iman godhatiin dura qubeellaa kaawwanne waggaa 6 dura. Egaa hin nyaatta rakkoon qabu. Booyineetti. Mana hidhaatti barumsa guddaan baradhee jetta. Albamii kee kan jalqabaa Sanyii Mootis gara Caawulochitti achi keessa teesse akka barreessite kan dubbatte. Barumsa kam argatte mana hidhaa keessaa? Ijoollummaatiinan mana hidhaa seenee namoonni waggaa meeqa fa'aatti seente? Waggaa 17 waggaa 17 na ta'a naan achi seenu. Egaa mana hidhaa keessatti beektaa namoota gurguddaatu jira. Namoota barumsaan illee sadarkaa guddaarra jirantu fa'aa jira. Nama umuriidhaanis fagoo ta'etu jira agartee achi keessatti nama gosa baay'ee argita. Nama jireenyi muuxannoo hedduu isa barsiise nama barumsaanis fagoo deeme namoota akkasii jalaa waa hedduu baratta. Umurii ijoollummaatiin seen dargaggummaa seenee achi keessatti gaa agartee yookaan namni tokko bilchaachuudhaaf yookaan kitaaba dubbisuu qaba yookaan nama dubbisee faan ooluu qaba mitiire. Kacarraa ta'ee achi keessatti maanguddoonni jiran suni baay'ee nu kunuunsuu hiriyoonni koo wajjin hidhamne leevilii tokkorra jira umurri keenyas badaas waliin caallu. Kanaaf achi keessatti bilchaannee baane jechuu barbaadetanii kan si dinqu keessaa immoo sana dura'anii sagaleedhaan akkan sirbu malee akka walaloo barreessus akka yeedaloo hojjechuu danda'u sin beeku ture. Naan ala jiru. Sagaleedhaan sirbuu bukkeetti akka dandeettii walaloo barreessuu fi dandeettii yeedaloo hojjechuu kanan bare mana hidhaa sana keessatti. Albama koosa jalqabaa keessatti sirboota 9 achumattan fixee bahe. Sirboota 9? Walaloo isaanis yeedaloo isaanis barreessee jechuudha. Sirboota hafan 3 Simee Tufaatu naa barreesse. Walaleessaa fi yeedaleessaa cimaadha Simee Tufaani. Akkasi kanaaf waggaa 5 keessatti barumsa nan achi keessatti argadhe amma ta'e agartee bilchaadhe akkan ba'u achi keessaa na godhe waan an godhu hunda of eeggannoodhaan akkan godhu na godhe keessattuu of eeggannoodhaan waan na hojjettu. Kanaaf hidhaan qoraasuma dhiira naan jedha ture abbaan kee. Durumaa naana gaafachuudhaaf dhufu jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraati naan jedha hundeessaan. Dhugaa isaati qoraafameen bahee jechuu barbaadeetan. Waan bareeda. Dur sirbu ko jibbu turani amma maal jedhu yaada isaanii jijjiirameera? Akkuma sin jedhe nama barumsaan deeme baay'ee jaalata. Ammas akkan baradhu na kadhata. Akka aadaatti gaa inni akkaataan maatiin si guddise mitiire. Obbolaan isaa 2 Ruusee fi Daandanaa kan jedhaman jiru. Ispeeshaalii lubbuu isaa maaru wasiila kiyya baay'ee na jaalata. Manaa na ari'ee jennaan
maaliif mucaa kana rakkista dhiisee sirbu jennaan sirbituu manan godhattu alalee taatee innaa kanatti jechi halalee jedhu sun naan galu ture gaafattaan gaa eegalee so kana kaayyoon isaanii inni guddaan garuu yookaan mul'anni isaanii guddaan ijoolleen isaa baratanii barumsaan sadarkaa guddaa akka gahan barbaada. Na yaadadhaa sirbaa Wasanoo Diidoo gaafa remix godhe haadha kootiin guddattu jedheen jennaan ilmi kee reefu sirbite jedheen geerarsa sana dhaggeeffate filaas gosti isaa warra beebee Booranaati Macca jalatti ebirbirsa warra beebee eenyumurraa late laata walaloon jettu tokko jirti sirbittiin innaa ishii bira geessus wanta yaamilee godhatanatti fakkaatan naasananna guddattuun natti mee geerarsitti ishii kobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee jettu san jabbiloota ko waan ta'e keessa isaa tuqeen ta'uun beeku reefu sirbe gurbaan kee ilmi kee kun jedheen haadha kiyyaan kana nan yaadadha kuni jechuun naanna'ee fedhiinsa sadarkaa barumsaatiin akkan bakka guddaa qaqqabuuf malee sadarkaa nama irra jiru kana gammachuu hin qabu jechuu koo miti inumaayyuu yaada baay'ee namtu amma akkasi amma gaayoo jaalates yoo jibbeesse silaa maal godhatte amma kan isaa qofa miti kan uummata Oromoo guutuu abba qabeenyummaan si jirameera mee jabbilee tokko sagaleedhaan naan jetta xiqqoo Enumaan tiksee malee kuulatoo washuffee baddaa loon hin gaabbisu. Enumaan rafee malee yaa lammii tokkummaa dhabuun nama raffisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa nuurufa jedhe alagaan alagumaa maaltu walagaadhaan fira jedhe kobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo diinarraa dhufte. Roorroo ormarraa dhuftee maaltu namaa dhoowwa abbaa dhoowwata malee maaloo jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemulee yaa boora boorri lolan malee maal gooti koorri. Sagalee bareedaa qabda. Maal jedhu sanis immoo galatooma. Ati illee ulfaadhoo yeroo kee nuti waliin turteedhaa fi